Hello, Ashama Harkafune, Akamnaga. Gujarda Y conference Walda Korano Oromo, Nairobi, Kenya, University, Kenyatat, Torbala Mamboda Lama Boda Tauf de Murat, Namot Hermatan, Kopi Nugodajiru. Akasumas conference kan ogeessota fayyaa Oromoo miseensota Ayooppaa dabalatee biyya irraa as North America irraa namoota hedduutti dhufa. Egaan kalee hoggansi waldaa qorannoo Oromoo walga'ii idilee godhanne waa'ee konferensii Nairobi ta'uuf deemu irratti namoota dubbachuuf deeman guyyaa konferensii ka jalqaba April 12 akkasumas guyyaa konferensii lammaffaa April 13 guyyaan kun lamaanuu weekend irra oola. Guyyaa konferensii kan lamaan warra waraqa qorannoo dhiheessuuf wanni argatanii waraqaan qorannoo isaanii jechuun ilaalamee fudhatame akkasumas namoota Kenya irraa akkasumas biyya keessa Oromiyaa irraa walga'ii kana irratti dhufanii akka dubbatan affeeraman namoota hedduu walga'iin konferensiin keenya kakaalee kun gamaggamnee meeritii namoota waan kan dubbatanii laallee warra kabaja keynote speaker akkasumas namoota dubbatan keessa ammoo featured speakers jennee filanne guyyaa lamaaniyyuu egaa listi namoota dubbatanii hedduu qabna. Konferensiin kun bifa lamaan ta'uuf deema. Irri guddaa namoota qaaman argamanii konferensii kan irratti qooda fudhatan. Konferensiin kun konferensii public waan ta'eef konferensii akka malee guddaati. Kanaaf namoota virtually dubbataniif jechuun warra waraqa qorannoo biyya daddarra biyya Awurooppaa as biyya Ameerikaa irraa warra waraqa qorannoo dhiyeessuudhaaf fedhii qaban waraqaan qorannoo isaanii fudhatame. Warri virtually conference parallel session wal cina jechaadha. Irri guddaan conference university keessatti jechuun gaggeeffamudha. Conference kanas live stream hin goona. Ummati keenya addunyaa gubbaa jiru ummati Oromoo ummati ammoo Kenya ka afaan Oromoo dubbatu ummata Oromoo waliin michooma qabu hariiroo qabu ifi warra qorannoo Oromoo irratti fedhii qaban hunduma ega konferensiin kun konferensii publicity konferensii public yoo ta'u wanni konferensii kabira irraa addu godhu namni fedhii qabu hunduma dhufe irratti hirmaachuu danda'a. Keessattuu warri akademikii dhufanii qorannoo Oromoo beeku waan namni Oromoo dubbatu waan namni Oromoo jechuun irratti mari'atu namni dhufee caqasuu fedhu hundumtuu affeeramanii jiru. Kanaafuu konferensiin kun konferensii ka publicity. Kanaafuu hundumtuu akka affeeraman jennee akkasiin irra walii galle konferensii guyyaa lamaanii kan irratti biyya Ameerikaa irraa miseensota boordii OSA irraa
Dr. Asfaw Bayyane nama iddu waldaan keessatti maqaa guddaa qabu. He's a mechanical engineer at San Diego State University. Nama anilleen dhuunfaan waggaa 25 ol beeku. Professor Asfaw Bayyane hariiroo cima hawaasa Oromoo keessattuu ummata ka Oromoo ka Boorana Kenya waliin nama guddoo hariiroo qabu. Sabbatical illee nama Kenya deemee Nairobi taa'ee keessattuu obbo Dabbasaa Guyyoo gaafa inni lubbuun jiru beekumsa isaan qaban waa'ee sirna gadaa waa'ee seenaa Oromoo biyya Ameerikaa dhufanii barsiisu warra illiti ka Oromoo waliin beekumsisa akka namni bakka hundumatti hawaasi Oromoo beekumsisa irrachuun akka baratan haal mijeessuun gaafa inni ammoo lubbuu dhabe gaafa inni disappear godhe haqi isaa barbaaduuf warra guddoo fuula hedduutti dubbachaa turan keessa nama tokko. Waan Professor Asfaw Bayyane yeroo hedduu eega dubbadhee jira. Konferensii kan irratti namni dubbatu tokko namni boordi keessa dhufu isaa. Kabira ammoo adde Baani Halcombe warra waggaa 30 ol waldaan keessatti guddoo konferensii waldaan kun godhu ka walakkeessa waggaatii fi ka waggaa odoo irra addaan hin cinne waggaa 30 ol warra keessatti qooda fudhatan keessa gaafa ammoo ka umrii dargaggummaa isii ka Oromiyaa gara dhihaa ka Oromiyaa dhaqxee achitti ka ummata keenya tajaajiltee biisan keessatti gaafa mootii Haile Sillaasee jechuudha barsuun warra waamicha John F. Kennedy deema biyya lafaa hundumaa nama rakkoo qabu hawaasa rakkoo qabu tajaajila gaafa jedhaa waamicha jechuun waamichisan fudhattee warra addunyaa irratti bobba'anii ka ummata addunyaa kanaa fuula adda addaatti gargaaruudhaaf bobbaafaman keessaa isiin tokko jaalalti isiin saba Oromooti qabdulleen akkasuma guddaa. Baani Halcombe in dhufti. Kabira Dr. Beenyaa Dhugaasaa Toronto irraa innilleen nama ogeessa fayyaa keessattuu fayyaa hawaasa nama waldaan keessatti guddoo boordillee akkasumas hoggansa dhaabaa kan keessattillee akka pirezidaantillee ta'ee nama tajaajile. Dr. Fantaun Dhibba naannoo Washington DC irraa hin dhufa inni pirezidaantii waldaa kanaa ka ammaan kanaati. Innilleen Professor College'iti. Kabira warri as USA irra dhufuuf deeman namni guddoo maqaa guddoo qabu tokko Kadiroo Elamooti dhalataa naannoo Booranaati. Kadiroon akkasuma nama social media keessatti guddoo maqaa guddaa qabu. Yeroo Hacaaluun lubbuu dhabee hawaasi Oromoo guddoo hamaa keessa ture namni hedduun hidhame. Sagaleen OMN irraan namni Oromoo caqasaa ture gaafa cuqqaalame gaafa namni waan dhaga'u dhabe namni kafaltii tokko malee halkanii guyyaa sagalee Oromoo ta'ee madda qarooma madda odeeffannoo madda seenaa ta'ee namni guddoo guyyaa tokko odoon boqonne waggaa lama Kadiroon nama guddaa namni Oromoo isa beeku. Nama guddoo seenaa uummattoota jechuun addunyaa kana ka biyyoota addunyaa kana ka Oromootii fi ka Afrikaa jechuun callaa odoon taane nama seenaan isaa akka bahaariiti. Kadiroon hin dhufa. Kadiroon namni dhuunfallee gaafa inni Kenya dhufe waan seenaa ka uummattoota Kenya iyyuu ka Oromoo taate ka Booranaa ka Gabraa musician. I have always liked why seenaa Oromoo kan why anthropology sociology hedduu dubbisa. So I had great interest in Oromo studies and especially social anthropology. Kanaaf waan Oromoo kan
guddo nam hordof keessa tokko keessattu yuwaan hawaasummaa waldaa qorannoo Oromoo keessatti illee waggaa lama tajaajillee ture kanaan dura warri akka gaarii beektan abbootii gadaa biyya Ameerikaa akka dhufanii ummati Oromoo kun yeroo hedduu warra barate warra PhD qabu callaa irraa waan Oromoo warra Faranjii irraa waan Oromoo caqasanii beekumsi Oromootii fi qorannoon ka Oromoo warra PhD baratan callaa birin jirtu warra aadaa Oromoo tiksu the custodians of the Oromo institutions kabaji isaaniif malu kennamee fi namni Oromoo isaan irraa warra hayyoota irraa abbootii gadaa irraa abbootii seeraa irraa wabarachuu qabanii waan jedhu agenda sun warra jechuun ka oofaa ture tokko ana biyya gaaf jirullee abbootii gadaa 2050 gara waggaa 100 fi yeroo tokko simulation wayiraanii godhee ture abbootii gadaa agarsiisu otoo Oromiyaan Itoophiyaa keessa akka kabaji sun kabaji guddaa ta'e yoommoo warra abbootiin gadaa tun durii akkuma nama gandi keessa jiru gartee akkuma jaarsi gandaan laalamu akka warra uummata Oromoo dura deemutti bulchutti ilaalaman turanii Oto Ethiopian Oromaan Itoophiyaa keessa jiru ta'e sila Itoophiyaan kanaan guddatti turte oto Oromoon immoo kophaa taatee ta'e diimaa kanaan guddatti turte oto immoo hin qabamne garboomne ta'e immoo isa giriinii kanaan guddatti turte Itoophiyaan Oromiyaan jechuudha. Hayyoota biraa isa ennaa hiiktu horiitti amma hammaatti yoo politikaan 2020 ture taargeetiin weeviin amma jiru kana ergaa seenaa biyya kanaa jijjiiraa hoo jijjiiree fi kudha afur konferensiin biyya Ameerikaatti illee taa'ee abbootiin gadaa dhufanii walgahii wosa irratti dubbatanii wanni gadaa kun guddoo addunyaa irratti guddoo haasawame waggaa lamaan booda UNESCO sirni gadaa kun akka kuni mirga qabeenya jechuun ilma namatti akka kunuunfamu argachuu dhabuun immoo konsekensii adda addaa qaba kaampiliinsi ni kenna waraan irra deemu fokusii gochuun barbaade waa'ee Oromiyaa duwwaa jaan taane persenteejii barakan san agartan rakkinni suni sirni gadaa baalli yoo harka fuudhan Itoophiyaa guutuu jira ummati Oromoo hagas interest guddaa qabaate hojjeteen beeku uummanni isaanii laga jiru waan gadaa kan akka salphaatti hin dhufne beektanii bara wayyaane waan gadaa kana namni qoratu hedduu jira garuu afaan mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti sirna gadaatiif abbootii gadaatiif hagas maraa fulaan guddaan kennamee institutionii guddaa akka inni ta'u yaaliin godhame hedduun turre alleen waan gadaa sun keessatti hagi tokko hagi nam tokkotti waan gumii eldalloo gumii gaayoo abbootii gadaatii fi sirna gadaa sun jajjabeessuu irratti akka institutionin sun gartee jajjabaattu kabaji warra keessa ba'aa akkum jedhan abbootii gadaa warra gadaa kan gargaarsa mootummaa callaan odon taane nu warri barate ka Oromoolleen namoota abbootiin qabeenyalleen fand godhu gargaaru yoo isaan waan gadaatiif jedhanii waan adaatiif jedhanii yoo isaan godaanan waan isaan barbaachisa hunduma bira dhaabbannee godhuufi qabna waan jedhu irratti guddoo itti amanee barasa warra jiran namoota dammaqan warra fedhii qaban sabboontota Oromoo warra dhaloota naannoo Booranaa jechuun ka irra dhufan ana dabalatee Adaanee Beqqalee Hordofaa Fulaa Dhugaa jira Qaaqoo Taayyee Meselee Siyyum akkasumas Geetaawwan Mul'isaa warri kun barsun warrum gadaa kanayyuu wagodhuun mootummaa biratti waan akka diinatti nam laalchisu warri barsun qabeenya guddaa warra qaban otoo hin taatin warra sabboonummaa gurda qabuu fi warra
waan Oromootti illee amananii wanni gadaa kulleen guddachuu qabdii beekamuu qabdii waan jedhu warra amantii guddaa qaban. Barsun wanni sirna gadaa dura guyyaa walga'ii gurguddoo ka gumii eeldalloo ka gumii gaayoo namni barate namni dhaabbatee dubbatee waan mootummaan daba mootummaan hojjetu ka balaaleffatu namni jiru ka gootummaa gasii qabu nam xiqqaa jabaan jeefamee hidhamee biyya ari'amee ka biyyatti hafammoo afaan qabatee ka gara ammoo kolaafamee barsun keessa sirni gadaa kun abbootiin gadaa akka kabajii isaanii malu godhamuuf hojjetame keessa guddaan waan amreefu dubbadhe suni waldaan qorannoo Oromoolleen waa'ee qorannoo Oromoo waa'ee sirna gadaa irratti dhaabbata gahee bakka bu'ummaa hin qabne hojjetan keessa tokko namni gari waan kana fudhachuu dhiisuu malu garuu seenan dhugaan jirtulleen kanuma waan Oromoo dubbachuu irratti dantaa Oromoo addunyaa irratti ka promote godhu irratti dhaabbata turan keessa dhaabbata maqaa guddaa qabu namni hedduun hin beekaa bara durii dhaabbatii waan Oromoo kana adda durummaan ittiin deemu dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ture. Dhaabbata akka biraa mootummaatti hin maxxanin jechuudha. Gaheen warra hagami waan jedhu it is debatable sometimes but dhaabbati haga adda bilisummaa Oromoo jalqabirraa haga dhumatti waan dantaa Oromoo guddoo ka promote godhe hin jiru. Boodarra garuu dhaabbati kamiyyuu yoo gari qancaruulleen jechuun hin jira. Sun warra seenaatti jechuun dhiifna. Waldaan qorannoo Oromoo ammoo barnoota Oromootii fi qorannoo Oromoo maddisiisuu irratti dhaabbata gaheen isaa dhaabbata bakka bu'u hin qabne dhaabbata hoggansi isaa oduma wal kilaafellee wal bir dhaabbachaa wal mari'achaa wal falmaa wal qeeqaa waggaa 35 ol ama gara 40 illee deemu jira. Haga legal recognition ammoo argate waggaa gara 35 ti. Dhaabbati kun dhaabbata seenaa Oromoo keessatti gahee guddaa qabu. Dhaabbata Oromoo Studies jedhan kun Ethiopian Studies illee caala. Dhaabbatuma biyya Ameerikaa keessa jiru African Studies maal jedhan konferensii fandii guddaa argachaa warri millions dhaabbati resource qabeen Oromootiin fandii tokko odoo biyya addunyaa irraa grantii tokko hin arganne qabeennaaf contribution nam Oromoo callaan waggaa hagasii function godhe ka haga waldaa qorannoo Oromoo hin jiru. Even Ethiopian Studies illeen yoo contribution isaanii ilaalan haga waldaa qorannoo Oromoo gahee guddaa waan qaban natti hin fakkaatan. Kana kun ilaalcha mata kiyyaati. Waldaan kun akka carraa tahee wal konferensiin hedduun waldaan kun godhaa ture biyya Ameerikaa, Kanada, Europe waggaa muraasan dura ammoo biyyatti yeroo jalqabaatiif konferensii waggaa biyya godhanii waggaa kan ammoo yeroo jalqabaatiif Kenya keessatti Keenyalleen biyya Oromooti biyya sabaaf sablammootaati biyya Oromoo fi ummati afaan Oromoo dubbatu ka Oromoo jaalatu hedduun keessa jiru. Kenya kan dhuguma dubbachuuf biyya Oromoo lammaffaadha. Oromoon biyya laciis kun hedduun isaa oduma Soomaaliyaan jirtu
oduma Djiboutiin jirtu oduma Suudaan jirtu biyyi nami itti baqata keessa ta'ee biyya alaa biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa deem Keeniyaan tu wanni isiin biyyi nami Oromoo itti baqate taateef tokko warra ummata afaan Oromoo dubbatuu fi ummata Oromoo ta'etti keessa jira. Biyya Oromootiif ammoo kabaj guddaa qabdu. In beeknaa bilisummaan keenya gaafa dhuftu hagam akka ummati Oromoo ka Booranaa keessattuyyuu warri gara kaaba keenya jedhan kun bilisummaa keenyatiif akka falmaa turan warra bilisummaa keenyatiif falme keessaa ummattoota bilisummaa keenyatiif falmanii mootummaa jechuun Ingiliz waraanan keessa tokko ummati kana egaa ummati kun ummati Oromoo mootummaa Keeniyaa ummata Keeniyatiif jaalala kabaja malee odoo sila biyyittii ka Afrikaa lama waliigaltee sila tokko ta'anii maybe Keenyaa fi Itoophiyaan biyya tokko ta'uu danda'anii maaliif jennaan ummati biyya kanaa homa animosity hin qabu ummata takka akka biyyatti waan gosaan nami walti bu'u malee akka mootummaatti akka biyyatti Afrikaa keessatti East Afrikaa keessatti biyyittii walti hin bu'in tokko biyya Keenyaatiif ka Itoophiyaa kana egaa kulleen waan nu celebrate goonee guddaa dubbachuu qabnu sila Itoophiyaa fi Keenyaan namni wal keessa deemee akka fedhe wal keessa deemee daldalee qabeenya fi beekumsaaf waan cufaa walti dabalatanii ummata waliin sila jiraachuu qabu. Inturti malee kulleen egaa fuuldura akkuma European Union sun gaafa African biyyoota Afrikaa amma boundary isaan jiddu jiru kanaa fi garaagarummaa jiru balleessanii gaafa isaan ummata tokko tahanii waliin jiraatan sulleen waan yeroon hagammaa yoo yeroon gahullee baate gaafa wanni sulleen dhuftu jechuun fagoon itti fakkaatu. Egaa kan hunduma celebrate hin goonaa konferensiin kun wanti inni konferensii public ta'eef tokko guddaan konferensii akademikii ta'uu bira dabre konferensiin waliigal jechuun hariiroo fi tokkummaa ummattoota biyya lamaan kana ka Oromoo fi Oromoo Itoophiyaatiif yookiin ka Oromiyaatiif Keenyaa callaa don taane biyyoota Afrikaa lamaan kan keessatti ummati jiru Keenyaa keessa ammoo yoo laaltan Booranii Gabartii Garriin Reendileen Ajjuuranii ummati kun hundumaa ummata nami isaanii irri caalan afaan Oromoo dubbatu. Ummata yoo amma Somaalee fudhattan warri Somaalee ka afaan Oromoo dubbatu hedduu jira. Namni Boorana afaalleen Garri Gabra Reendileen ka afaan Somaalee dubbatu hedduu jira. Yoo ammoo gara kibba Keenyaa gabbuutan ummata Ormaa ummati Ormaa kun ummata waa'ee Oromummaa keessatti warri qorannoo Oromoo ammaan kana warra akka keynote speakeratti dhufanii dubbachuuf deeman kanu kabaju guddaa namni warri qorannoo Oromoo godhu kabaju guddaa kennuuf tokko obbo Ali Waariyooti miseensa paarlaamaa keenya ture sabboona Oromooti Oromummaa isaanii beekuu dhiisanii bira dabranii namni isaanii waggoota laman sadan dabran kan Tanariva naannoo Mombasa irraa ummati kun ummata ammallee xiqqaa iddoo akka malee marginalized ta'e ayyaana irreechaa namni haga 20 oli Finfinnee dhufanii hora arsadii jechuun hora Finfinnee Bishooftuu hora arsadii deemanii
ayyaanni irreecha kana jaalaluma ummata oromootiif qaban jecha namni isaanii kabaratu dargaggooti biisan mucaan tokko gaaf tokko anin keenya dhaqee mucaan tokko ka ormaa waan naan jedhe nu oromoo ta'uu kenna an jalqaba gaafan afaan an dhaga'u nami sirbee an dhagaye gaafa daawwitee mokkonnin an dhufeen jira jedhe an dhufeen jira suni an gaafasii nama diqqaa sirbi san dhagaye sirbi sullee odo nami naaniikin anummaanuu dhagaye beeke nulleen warri suniin tokko ta'uun oollu afaan warralleen kennuun fakkaata akkasiin dhagahee akkasiin gammadee amma kunoo nuun martu ummati keenya kabaaddaa jirulleen orma callaa jennee nu ufimuu bira dabarree nulleen ummata oromoo kunno ka gargalaana Indian Ocean warri Tanariva kun Mombasa cina jiru galaana deemanii haga Indian Ocean jechuun ka ummata gammoojjii lafa akka malee gammoojjii hamtu keessa warra jiraatu warra akka malee gartee looniif gaalafa horsiisu warri kunniin Sumaalilleen wal cina qubatu ummata amma immoo nami isaanii ka jiru guddoo sabboonummaa Oromoo calaqqisu irratti guddoo Oromoo biratti guddoo kabaja qabu odoo lakkoofsalleen xiqqoo tahani odoo Oromoon warra orma kan nami Oromoo illitiin beekumsi am nami Oromoo orma kana beekuun nami Oromoo illitiin waan seena bara fagooti miti garuu kabaja if jaalala ummata ka orma kanaaf nami Oromoo addunyaa gubbaa jiru qabu ummata xiqqaa hedduu biyya keenya keessatti illee economically akka malee marginalized ta'e kanallee qorannoo warri isaan keessa dhalate dhufanii dubbatanii mootummaan keenya ummatoota akkasii xiyyeeffannoo dhabanii mootummaan gartee waan misooma hagammaa akka gaarii hojjeteef hin jirre warri kun warra lafa gartee galaana cinaa jirtu kayoo sila amma lafti sun guddatte ummata waan lafti sun qabdu handaraa fadallu anif jennaan nami galaana Indian Oceanitti aanu sila ardhaa ummati isaa guddoo hiyyeessa sila ta'uun qabani warri kun achiin haga Laamu Port Laamu achi Mombasa jidduu tan lamaan haga jechuun haga olii qubatanii ummata kanallee namni isaanii Keenya keessaa egaa ijoolleen anin Nairoobitti arge namni gar 20 ardammoo maybe in hundreds ijoolleen ta ormaa ta university barat jaarsi warra beekan hayyuu warra konferensi Oromoo kan jedhan namni dhufee wal arganii namni walibboo walti boo'ee ka seena walirra barate akkasiin konferensi kana konferensi tokkummaa Oromoo hamlee Oromootii fi jaalala ummati Oromoo ummatoota Keeniyaa biraatiif qabu yoo ani ummata Keenya jedhu ka afaan Oromoo dubbatuuf ka ammoo Oromoo biyyi tokko qabanii walitti kanaafiyyuu ummata hariiroo gurguddaa saba Oromoo waliin qaban biyyi Itoophiyaa keessatti illee nan Oromiyaa keessatti Keenya keessatti Burjii taatmoo Rendilee taatmoo warri kun hundumaa ummata kushtii kicha callaa miti ummatuma hariiroo guddaa yoo konsoo fudhatan konsoon tun dhirri burjiin akkas Marsabit haga manyaata burjii haga labsan bara hedduun dura deemanii qubatanii nami ummata walitti dhiyaatutti waliin qubata
burjiilleen ka durii eessa dhufte jennaan warri hedduun Liibaniin tun lafa ardaa jilaati lafa ummati hedduulleen nu achi dhufnee seenan tun seenaa namni yoo garii egaa ummati kushiti kunin oduma maddi keenya tokko jedhanii wanni nama wal falmisiisulleen hin jiru burji konsoo maybe orma rendile oduma namni hundumtinu nu Liibani dhufnee jedhanii historically it is probably something that is close to the truth. Tanaafiyyuu ummata kan hundumaa akka warra seenaa warri waliin qabu lafa waliin qaban seenaa waliin qaban ummata kan akkamiin nagaa fi tokkummaa ummata biyyi kana Booran, Gabra, Garri, Rendile, Burji, Konsoo, Ajuuraan ummata kan hundumaa akkamiin tokko godhanii akka inni nagaan jaalalaa waliin jiraatu. Do we have a common humanity? How did we manage our affairs when there were no nation states? Waan sun hundumaa warra wabeekutti warri abbootiin teenneen dubbatan namni ammoo wabaratee ardhaa seenaa addunyaallee cufaa qoratee beeku. They can present those facts in a way that this young generation could understand. So, conference kan biyya keenya keessa we have a number of very accomplished speakers academically. I can mention names. Professor Abdullah Shongolo is one of them. I know him and I can speak about his intellectual and academic caliber because I read his articles 25 years ago. Yowan Gabra Gerte Boranakan studies about the pastoralists of southern Oromia and northern Kenya. And I hope Gufu Oba, Professor Gufu, will come and speak. He's also one of the most distinguished scholars. He is back in Kenya. I met him in Berlin during the OSA conference of, I guess, 2016 or so. And we have Kenyan member of the parliament, Kenyan members of the Kenyan Senate coming to speak. Nama Burji Irlera warra senatorota dubbifne affaire. We have speakers, elected senators from the Marsabit County and from Isiolo. Warra amma fuladadda jiran. I'm happy to actually announce one name because she is the first person to positively reply to my message. Honorable Tumme Abduba. She will be speaking on reproductive health and gender issues among the Kenyan. I hope she will emphasize more on the pastoralist and semi-pastoralist communities in northern Kenya. And we have even our chairman of the local organizing committee, Kana Golicha, a lawyer and a human rights advocate who is doing an amazing job. And we have also other speakers. I cannot mention the list. I hope Honorable Halake, Wako Halake will come and speak at our conference. And I have invited other dignitaries as well. I hope to see maybe
someone from Rendile come and speak. And I have also emphasized several times that our brothers from the Garri community in Kenya, from the Ethiopian side, are very much welcome. I have at different times during the past 25 years have advocated for peace, mutual coexistence, and for this the peoples of these two countries to prosper. Peace and security is of a paramount importance. And when there was no peace, we were the voice of reason and the voice of peace. I have advocated for intellectuals, politicians to preach and work for resolving conflicts and making sure that these people, these great people that have shared history, language, and that have used resources together during the time of abundance and famine, must know how to live together, share resources, and be able to move freely without fear of persecution in every whether that is in Ethiopia or in Kenya. And it is so pity that over the last 20-something years, our people's movement have been limited, and we did not have a government that was promoting harmony and peace. And me, as a person that was born and bred in Borana, that knows not only the culture and the history of the Borana Oromo, but that of Garri as well, and the Gabra, I can speak to the common history, heritage, cultural heritage of these peoples, and how politics divided people, politicians, governments. We can speak about that, but that is an issue that is so sensitive that a lot of Oromo scholars would not have the courage to discuss because it is so sensitive. But sometimes academic discourse should not be based on convenience. Kanavu, I call upon all the educated people, the prominent politicians from either Garri, Borana, Gabra, Burji, Rendile, Orma, all to come and have the opportunity to speak at our conference. It is an academic conference. It is a conference whereby we have the wisdom to listen to the opinions of people from different backgrounds. And we are not here to be a voice for only one group or one political party. So I think that is the value that we have tried to promote, and our bylaws have always called for this organization to be non-partisan, to be an organization that would allow divergent views to be expressed and be debated academically, and then we'll let the public to be informed and make an informed decision on what they want to believe. So that's why when we go to Kenya, most of us are free, because we are free to speak, and also probably we have the wisdom to convince others that we should be treated as such. So, conferencing Ken, conference
Ethiopia irraa namni dhufullee hedduu jira. I'm excited to have very young physicians. When I say I'm a physician, so I could be a little bit biased, and those are the people that I know the most because I follow their, warra nama Oromoo ka biyya keessa jiran. I also serve on the board of the International Oromo Health Professionals, IOPA, and a lot of our members. I am the president of IOPA, and Dr. Jamal Hebano is our president-elect. He will be traveling with me, and we are traveling, in fact, to speak on health issues. As much as we are interested in the Oromo history and, sociology and all the stuff like that, and politics sometimes, we are interested in that as well. We cannot be people who can just eat and go treat patients and don't read or, discuss about politics. We do discuss about politics a lot. And Dr. Jamal, myself, and then Kadiro are coming from the US, and we are very active in IOPA. And from back home, let me tell you some of the big names. Dr. Abebe Magarso, a PhD. He teaches at Adama Hospital Medical College. Gafam Biyideme, I had the privilege of sitting down with two physicians, with Dr. Godana Jarso and Dr. I'm a little bit now blacking. Is the vice provost of the university of the Adama Hospital Medical College. These two doctors told me that how great of a person Dr. Abebe Magarso is. A man that according to Dr. Godana Jarso, was deserving of a full professorship years ago if it had not been of his personality of not bowing down. Not bowing down and not corrupting himself and standing up for principles. And they both told me how much they respect Dr. Abebe Magarso. Dr. Abebe Magarso is an associate professor. I hope he will be granted full professorship soon, because I was told that he has a lot of published articles, but there are politics involved in the past why he could not be promoted. But it's my hope that he will be promoted to that full rank of a professor very soon. And Dr. Abebe Magarso will be coming, and he will be talking mainly about the esophageal cancer, about cancer, especially the cancer in the GI system. Ukuba kokke kana canceri kokke ka esophagasi. One can irrat Dr. Abebe Magarso is part of the initiative to create awareness and also do some screening, especially in the RC area, in Gedab, Bale, West RC, and also the RC proper. In Bale, this problem we know is very prevalent. He will speak about that problem and the initiatives that we, the health professionals, have been supporting from here. And then there is Dr. Nuruddin Luke from West RC,
We call that, I think, GetUp. He is one of the very well-known physician, very gifted writer, and also an author. I'm happy that he is able to publish Kitaba Afaan Oromotin Wae Barnota Oromo Kan Fayya Oromo Tiksurat. These are one of the finest physicians and brains of that country. Dr. Nuruddin Luke will come. And then Dr. Barry Dubbiso is another big time social media sensation. Dr. Barry Dubbiso speaks Amharic probably just like a native. That is one thing that makes him different from me and probably other physicians that I know. I don't speak that much Amharic. For some reason, I wasn't used to speaking Amharic that much. But Dr. Barry speaks Amharic like a native, and also he speaks Oromo too very well. And Barry Afan, he is probably nowadays the #1 physician in terms of name recognition when it comes to diabetes management and management of obesity and metabolic syndrome. He's on YouTube, he's on TikTok, and he is just a social media sensation. And we were actually making jokes about, you know, who is most influential, the Minister of Health when it comes to diabetes education, and probably who would the public would listen to. And we joked that Barry is the person that maybe the young people and people, the diabetic population would listen to nowadays. So the Ministry of Health must probably, the leaders must have a wisdom to know who to use to actually tackle this problem of diabetes and all this rukuba onne nama fitu kana so rukub sukara tatmo rukuba cholesterol, you know, rukuba amma rako onne kana rukub stroke nama fitu yo buurisa mal jedam ibe sukarat furdina ibad igat cholesterol wan kana kamin ufurra rakotan ufurra dikesu dandani wanjad. One doctor that is the most respected and liked, and he emerged as a media sensation just 6 months ago. He will be coming to Nairobi, and Dr. Barry will be speaking and at our conference. And we also have Dr. Jatani Dida from Borana coming. He actually will be one of the featured speakers. He published several books, and we have the distinct honor of also having Dr. Balani Alata, the president of the Oromia Physicians Association. Nama guddo sabbonumma guddo qabu. Nama ummata Oromo kana. There are people who talk. There are people who serve. And Dr. Balani Alata is that person that served the Oromo with utmost fidi guddan. Odo fin qusatin. He could have been after his own personal fidi odo nama wan of each alla guldem tate. He could have amassed a lot of wealth. And but he chose to serve the Oromo. And for that, we have a huge respect for him. Nam Oromo tifi bu'a buse nami kan indaldalata daldalan bula induroma. Kallen academic institution kesa taituma waraka babarese assistant professor, associate professor, full professor. You know, ujollo fi him barsifata. Kagari ammo ummata kanafi akka Shama kana nam garit juraka umri dikkena rakae umri darka gummati haga
manguddummaatti umri isaanii guutuu warra Oromootiif jedhanii of kennanii jira. I think he's one of those type of people. So far, he is a public servant. Gaafa isaan biyya rakkoo qabdu Oromiyaa keessa dhiha Oromiyaa Qeellem Wallaggaa dhiha Anfiloo Beegii lafa waraani keessa jiru lafa namni keessa socho'uu hin dandeenye kan cufa deemanii uummata keenya koleeraa busa gaafa inni dhibam Gujii keessatti lafa kunno akka dugda daawwaa lafa kunno gara Girjaa kan hunduma gaafa ummati buqqa'u shaakkiso laftan hunduma deemanii ummati buqqa'e kana lafa waraana laf nami lubbu ufi du'aaf saaxile deemu warra deemanii I think the Oromia Physicians Association case warra jiran they should have been awarded the highest medal in that country. Kuka dubbachuuf wanni isaan Qeellem Wallaggaa dhihaatiif Gujiif gaafa beelaa Booran. That association is the association that had the utmost respect, at least Nurra. And Dr. Balaine currently sits on the executive leadership of that organization. He is the president, and also he is the managing director of and the dean of Nagele RC Hospital and Medical College. I spoke to Dr. Gudeta. Dr. Gudeta is the CEO of that hospital, and Dr. Balaine later will be coming to speak. He's a pediatrician, and he is a very gifted speaker. These are people that will be coming to speak to the Oromo in Kenya at this big conference, at this big venue. Kanafi warri wan kana namsakan nudagetan. I want people to really come. We have an amphitheater that sits about 8,000 people, and we want our people to turn out. Namiken kumataman dufe wal bira taa'ee wal caqasee wanni jechuun guddaa waan guddaadha. That's what I wanna dhaamsa dabarsu fedhu kana dhaamsa kana warri dhageettan nu dabarsa hagas caalan dubbadhu haasoo sanitti illee dheeressee dhiifamnu godha horaa bula deebana jedha.